Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televiizyinii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin nabaamaa mootii turtiin keessan waliin haa ta'u. Sirni baniinsa kadhannaa gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ifatti eegalee jira. Sirna kadhannaa guyyoota torbaaf turu kanarratti pirezidaantii mootummaa Itoophiyaa Saayilawarq Zawudee dabalatee qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannolee akkasumas bakka buutonni hawaasa garaagaraa argamanii jiru. Abbootiin amantaa garaagaraa rakkoolee biyyattii mudataa jiran kanneen akka walitti bu'iinsa, waljibbiinsaa fi weerara dhibee koronaa akka furamanii fi rabbii fi kadhaa dhiyeessaniiru. Uummanni biyyattiis gara walii laafuun nagaan akka walii wajjin jiraatus waamicha dhiyeessanii jiru. Paartileen siyaasaa filannoo bara kana raawwatamuuf waltajjii falmii ETV'n qopheesse irratti falmii maammataa gaggeessanii jiru. Carraa falmii baheen mata duree olaantummaa seeraa fi sirna dimokiraasii jedhu irratti falmichi kan gaggeessan. Waltajjii marsaa duraa kanarratti paartileen 5 hirmaatanii jiru. Badhaadhina, Izeemaa, paartii tokkummaa fi walqixxummaa akkasumas sosochii saba Amaaraa abin paartilee waltajjii falmii kanarratti hirmaatanidha. Waltajjii kanarratti paartileen 5 ejjennoo fi imaammata ijaarsa sirna dimokiraasiin wal qabatan kaasuun falmii isaanii gaggeessaniiru. Waltajjiin falmii ETV filannoo bara 2013 ilaalchisuun qopheessu marsaa 7 dhimmoota garaagaraa irratti kan itti fufu ta'as jedhameera. Hirmaannaawwan filannoo wajjin wal qabatanii dhiyaatanii fi dhaddachoonni addaa dhimma filannoo 26ffaa hundaa'uu isaanii pirezidaantii mana murtii waliigala federaalaa aadde Ma'aazaa Ashannaafi beeksisanii jiru. Abbootiin seeraa dhaddachoota addaa kanneen irratti ramadamaniif leenjiin kennamuu himanii jiru. Gabaasa Asmaraa Musee Awwalseentu qindeesse. Filannoowwan darban irratti komiiwwan ka'an manneen murtii ilaalaa fi murtee kennaa kan turan dhaddachoota idileetiin dhaddachoonni addaa dhimma filannoo qofa ilaalan hundaa'uu dhabuun isaanii komiiwwan filannoon wal qabatanii dhiyaatan xiyyeeffannoon akka hin ilaalamne taasiseera. Filannoo marsaa 6ffaa barana raawwatamuun wal qabatee rakkooleen wal fakkaatan akka hin uumamne dhaddachoonni adeemsa filannoon duraa kan guyyaa filannoo fi filannoon boodaa irratti gama kaadhimamtootaa fi paartilee siyaasaan komiiwwan dhiyaatan qorachuun murtoo kennan hundaa'uun hojii eegalaniiru. Pirezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa aadde Ma'aazaa Ashannaafi turtii ETV wajjin taasisaniin heera biyyattii bu'uureeffachuun dhimma filannoo qofa ilaaluuf dhaddachoonni addaa hundaa'an 26 ta'uu dubbataniiru. በፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አንዳንድ ዳኞች አሉበት 11 ችሎቶች Mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti abbootii murtii tokko kan qaban dhaddachoonni 11 hundaa'aniiru. Mana murtii federaalaa olaanaatti ammoo abbootii seeraa 3 kan qaban dhaddachoonni 10 hundaa'aniiru. Sadarkaa mana murtii waliigalaa federaalaattis dhaddachoonni 5 dhimma kanaaf ramadamaniiru. Kanaafuu dhimma filannoo ilaalchisee dhaddachoonni addaa bu'uura labsiin eeyyamuun hundaa'aniiru. Abbootii seeraa dhaddachoota addaa kanneen irratti ramadamaniifis leenjiin kennamuu fi aadde Ma'aazaa Ashannaafi beeksisaniiru. በልዩ ሁኔታ አይተን ልዩ ስልጠና ተጨማሪ ስልጠና ዳኞቻችን እንዲያገኙ ያደረግነው haala addaatiin ilaallee abbootii seeraa keenya leenjii addaa akka argatan taasifneerra. Dhimma filannoo of eeggannoon akka ilaalaniif jechuudha. Dhimma biyyaa irrattis itti gaafatamummaa olaanaatu nurra jira waan ta'eef garanumaa qophaa'uu nu barbaachisa. Dhimmoonni ammumayyuu gara mana murtii dhufuu eegalan jiru. Muuxannoon addunyaas maal jedha kan jedhu beekanii qophaa'uu qabu. Dhaddachoonni addaa dhimma filannoo kunneen hanga ammaattis dhimmoota 11 dhiyaatan ilaaluun murtoo kennuu isaanii aadde Ma'aazaan ibsaniiru. መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አንድ ኬዝ ነው የመጣው እስካሁን ምርጫ ጋር የተያያዘ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወደ 10 ጉዳዮች hanga ammaatti filannoo wal qabatee mana murtii sadarkaa jalqabaaf dhimma tokkotu dhiyaate. Mana murtii olaanaaf ammoo himannaan 10 dhiyaateera. Dhimmoonni baay'een isaanii akka galmoofnu boordiin filannoo biyyaalessaa nuuf hin eeyyamne kan jedhanidha. Boordiin filannoo ulaagaa kaa'ame waan hin guunneef akka paartiitti isin hin galmeessu kanneen jedhanidha. Kanaan wal qabatee himannaa 10tu dhiyaate. Himannaa 8 irratti manni murtii olaanaa murtoo kenneera. Himannaawwan hafan ammoo oliyyannoon gara mana murtii waliigalaa federaalaa kan dhufanidha. Hanga ammaatti rakkoon nu mudate hin jiru. ችግር የለም Keeniyaa dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti manneen murtii firiin filannoo akka haqamu hanga murteessuutti gahaniiru. Pirezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa Ma'aazaa Ashannaafi Itoophiyaattis manneen murtii siyaasarraa walaba gochuuf hojii hojjetameen jijjiiramni guddaan mul'achuu dubbataniiru. የፖለቲካ ፓርቲዎችም ጭምር አማራጮቻቸውን ለህዝብ መግለጽ ምን አይነት የፖሊሲ አማራጭ አለን
paartileen siyaasaa filmaata imaammata isaanii uummataaf ibsuu qabu. Jijjiirama maal fidna kan jedhu irratti cimanii uummata hubachiisuu qabu. Kanaan ala dhimma filannoo irratti falmiin osoo ka'ee manneen murtii walaba ta'anii murteessuuf qophii ta'uu isaanii beekuu qabu. Gama isaaniinis itti gaafatamummaan fudhachuu qaban dhaabbata amanuudha. Kun baay'ee barbaachisaadha. በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው። Filannoo baranaa gaggeeffamuun walqabatee nageenya akka hin boorofnee fi qaamni kamuu gahee isaarraa akka bahatu abbootiin amantaa fi abbootiin gadaa waamicha dhiyeessanii jiru. ETV Afaan Oromoon nageenya yeroo filannoo ilaalchisuun abbootii amantaa fi abbootii gadaa mariisee jira. Abaayyoo Kafanii akka ta'anitti qindeesseera. ETV'n Afaan Oromoo barbaachisummaa nageenya yeroo filannoo ilaalchisuun abbootii amantaa fi abbaa gadaa waliin marii taasiseera. Abbootiin kunniin nageenya yeroo kamittuu akka barbaachisuu fi bu'uura waan hundaa ta'uu ibsaniiru. Kanaafuu yeroo kamittuu boora'uu akka hin qabne simaniiru. Abbootii gadaayyuu mataa isaa nageenya. Abbaan amantaa nageenya. Mataa isaa wangeela baatanii deemu waan ta'eef nuti alanga baannee deemna. Uummata eebbifna. Fuuldura dhaabbanna nuti nageenya. Nageenyi dhimma amantaa keessatti immoo utubaa tokkoffaa bu'uura ta'a. Maaliif nagaa labsaa, nagaa dubbataa, nagaadhaan jiraadhaa jedha namaanii nama araarsaa wallabellee in eebbisa. Isa kana gubbaarratti bu'uura yeroo dubbatullee nagaa siniif haa ta'u. Yoo nagaa nama gaafatullee nagaa siniif haa ta'u. Biyyi kee nagaa, lafi kee nagaa, jabbiin kee nagaa, baatiin kee nagaa, waatiin kee nagaa, sammuun keeyyuu nagaa, atuu nagaa jedhee wal gaafata. Filannoon walqabatees nageenya akka hin boorofneef qaamni kamuu wal dhageettiin socho'uu qabus jedhaniiru. Warri filuuf deemus, warri filatamus, warri filatamanis karaa danda'ame hundaan jeequmsa hir'isuu qabu jechuudha. Rakkinnis yoo jiraate akkuma Maartiin Luuter King non-violence way karaa nagaatiin yaada keenya ibsachuudha. Rakkinni jiraachuu danda'a. Filannoo san ittiin gammanneef ta'a yookaan ittiin quufneef ta'a. Maal gochuu qabna karaa nagaatiin haasofneeti boru laaluu qabna. Adda osoo hin taane boru laaluu qabna. Furtoo fiduun, fala fiduun baay'ee barbaachisaadha. Hegeree biyya kanaatiif, hegeree dhaloota kanaarraaf yaaduun barbaachisaadha. Kanaafiyyuu namoonni siyaasaa mootummaas ta'e warri kaan dorgomtoonnis ta'e nageenyi baay'ee iddoo olaanaa qaba. Ilmaan namootaatii fi gatii kennuu nurra jira. Vaaliyuu kennuutu nurra jira. Kanaafi uummanni keenyas immoo nagaan waan godhu hundumaa nagaadhaan gochuutu irra jira. Dhaabbotii siyaasaa ammaa qabanii isa ammaa kana dhaabbata isaatti qabanii ammaa qabanii abbootii amantaallee jaarsoliillee ofitti waamanii mari'achuu danda'u. Akka uummanni keenya hin jeeqamne, akka uummanni keenya hin rakkanne karaa nagaa duwwaadhaan akka gaggeeffata siyaasa isaanii. Keessattuu paartileen morkattoota sosochiin isaan taasisan bifa nageenya hin boorassineen ta'uu qabas jedhaniiru. Nageenya biyyattii eegsisuun gahee tokkoon lammiilee biyyattii ta'uu ibsaniiru. Filannoodhaaf warri deeman kuni kaa'uun isaanii maalidha? Kaa'uu isaanii baay'ee beekuu qabu. Mootummaas ta'uu danda'a, dhaabilee mormitootaallee ta'uu danda'u, paartilee mormitootaallee ta'uu danda'u beekuu qabu. Biyya bulchuudhaaf deemu moo biyya diiguudhaaf deemu? Nageenya biyya keenyaa eeguudhaaf jiraataa biyya kanaa kan ta'e hundumtuu gahee qaba. Mootummaarraa qabee hanga jiraattotaatti jechuudha. Waldaa amantii warra gaggeessan abbootii amantii irraa qabee amma miseensotaatti hundumtiyyuu gahee qaba. Dhaabileen siyaasaas immoo akkasuma. Kanarratti of eeggannaa guddaa gochuu qaba. Akkuma silasin jedhee mana kana diinnee mana kan bulchina deebisnee ijaaruun salphaa miti. Qaamni dhimmi ilaallatu hundinuu warri abbootiin amantaa jiru, mootummaan jira, warri nagaa eegan jiru, hundi keenyaayyuu gahee qabnaa jechuudha. Dhaloonni kun waaqa sodaatee biyya isaa jaalatee nageenyaan itti fufuu barbaachisaa ta'e dhaloonni kun mooraalii barumsa argachuutu irra jira. Sodaa waaqaa barumsa argachuutu irra jira. Waaqayyoof abboomaman seera mootummaaf illee abboomamuu danda'a. Filannoo kanaanis wal qabatee warratee waan akkasiirraa namoonni of qusachuun mootummaanis immoo waa hundumaa laalee wanti dogoggorri jiraate deebisee qajeelchee akkasiin deemuun barbaachisaadha. Kanaafi biyya keenya kunuunsu mana keenya diiguun nurra jiru. Itoophiyaan dhimma hidhaa haaromsaa guddichaa irratti gaaffiiwwan Sudaan kaasaa turtee fi deebii fi ragaa gahaa kennuu ishii ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Dubbi himaa ministeerri dhimma alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsa kennaniin
Sudaan odeeffannoo wal jijjiiruu irratti gaaffii qabaachuu himuun wal jijjiirraan odeeffannoo kun akka jiraatuuf ammoo Itoophiyaan fedhii guutuu akka qabdu ibsaniiru. Qulqullina hidhichaa irratti gaaffii Sudaan dhiyeessaa turteef Itoophiyaan ragaa gahaa kennuu fi waada galuu ishees Ambaasaadar Diinaan himaniiru. Sudaan wayita gaaffii ishee deebi'aa fi jiru kanatti bishaan hidhicha guutuu fi bulchiinsa guutiinsaa hidhichaa irratti mormii qabaattee dhiyaatu biyyattiin fedhii fi ergama qaama sadaffaa fiixaan bahuu fi shakkii jedhu kan uumu ta'u Ambaasaadar Diinaan dubbataniiru. Sudaan hidha haaromsa ishees akka fayyaddu sirriitti osoo beektu marii hidhichaa irratti taa'amu irratti mormituu taatee dhiyaachuun gocha dhugaa lafa jiru ganuu akka ta'e Ambaasaadar Diinaan himanii jiru. Kinshaasaa Koongoo keessatti biyyoonni sadiin waa'ee hidha laga Abbayyaa irratti mariirra turanii mariin sun hin milkoofne maaliif milkii dhabe yoo jenne dhaabbiin Suudaanii fi dhaabbiin Ijiptii faallaa ture jechuudha. Tokko wanti Afrikaan godhu wanti kun Afrikaa jalatti akka xumuramu barbaadan jechuudha. So kanaafi biyyoonni biraa akka keessa seenan biyyoonni biraa Afrikaadhaan walqixa akka gawamsa qabaatan yaada jedhu waa'ee fidaniif yaadni kun immoo iyyuu Afrikaa waan tuffataniif jechuudha. Afrikaa waan xinneessuuf hin fudhannee jechuudha. So kana waan ta'eef hin xumuramne wanti sun gara nagaatiin. Inni haala kana fi haala biyya keessa jiru ambaasaadaroota biyya jiraniif ambaasaadaroota Afrikaatitti ibsamee ture itti himnee ture jechuudha. Ambaasaadaroonnis ibsa argatan irraa gammachuu isaanii ibsanii ammas wanti kun Afrikaa jalatti akka xumuramu waan ta'edhu yaada kaleessanii jedhu dandeeman jechuudha. Ministeerri dhimma alaa haala wayitaawaa biyyattii irratti qaamolee garaagaraa wajjin mari'achuu kan eeran Ambaasaadar Diinaa Muftii hojiin lammiilee Itoophiyaa biyyoota baha giddu galeessaa fi rakkoof saaxilaman gara biyyaatti deebisuus itti fufee hojjetamaa jira jedhaniiru. Aanaan muummicha ministeeraa fi ministeerri Ajaalaa ministeera Denmaark wajjin haasa'anii ture. Gorsaa pireezidant Baayiden wajjin illee marii deemsanii ture. Hafistoo ergama tokkooma Afrikaa wajjinis marii godhanii ture. Mariin isaan namoota adda addaa wajjin godhan hundi waa'ee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa fi Suudaan daangaa irratti rakkoo jiru irratti sadaffaa elekshinii dhufu irratti kanarratti kararra'ee ture. Tigraay keessatti immoo iyyuu biyya deebisanii ijaaruu irratti wanta hojjetamaa jiru irratti kararra'u jechuudha. Kanat ture jechuudha. Kanaan alatti gara qabeenyaatiin investimentii Itoophiyaa keessatti babal'isuudhaaf Ruumaaniyaa irraa wajjin delegeeshiniin dhufee ture jechuudha. Delegeeshiniin investimentii isaa wajjin mariin godhameera. Biyya kana irratti investi godhuudhaaf fedhii argisiisaniira jechuudha. Gara biraatiif konsul jeneraalonni keenya Chaayinaa keessa kan jiran, Los Angeles keessa kan jiran, Abu Dhabii keessa kan jiran promooshinii tuurizimiitii fi daldala adda addaa deemsanii jechuudha. Kanaan alatti lammiiwwan Itoophiyaa alaa deebisuu irratti Jeddarraa nama 904, Riyaadirraa nama 1348, Yemenirraa nama 92 torbaan dabre lamaan keessatti gara biyyaatti deebifnee jiru jechuudha. Ammas lammiiwwan alatti rakkatanii jedhan deebisuudhaaf mootummaan hojjetaa jira jechuudha. Itoophiyaatti agarsiifni qorannoo intelijeensii artifishaalii jalqabaa magaalaa Finfinneetti eegalameera. Agarsiisa qorannoo qophaa'e kanarratti hooggantoonni mootummaa dhimmichi ilaallatuu fi qorattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo hirmaataniiru. Agarsiisni intelijeensii artifishaalii kun mata duree intelijeensii artifishaalii hundaaf jedhuun
guyyoota 10 fi hoteela interkontinentaalitti gaggeeffamaa jedhameera. Intelejensiin artifishaalii damee hundaaf barbaachisaa ta'us hanga danda'ame waliin ga'uu fi hojjetamaa jiraachuu Daayirekteerri olaanaan giddugalichaa Injiinar Warquu Gaachanaa ibsaniiru. Afaanota biyya keessaa hawaasa idil addunyaa biraan ga'uu fi afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalii fi afaan Tigree wajjin maashinicha waliin wal barsiisuuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Dinagdee dijitaalaa ijaaruu fi giddugalli intelejensi artifishaalii qooda olaanaa qabaachuu Ministeerri Innoveeshinii fi Teknoolojii Dr. Abrahaam Balaay ibsaniiru. Giddugalichi sadarkaa biyyaatti qorannoo intelejensi artifishaalii fi giddugala misoomaa hundeessuun hojii kuufamaa daataa dijitaalaa gurmeessuun hojjetaa jiras jedhameera. Dhukkuboonni daddarboo hin taane kanneen akka dhibee kalee, dhibee sombaa, dhiibbaa dhiigaa fi kaansarii fi kanneen biroon yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiru jedhameera. Hawaasni sirna nyaataa ofii sirreeffachuun sochii qaamaa taasisuu fi yeroo yeroon fayyaasaa qorachiisuun rakkoo kana xiqqeessuun akka danda'amu Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Taaddasaa Tarrafaa dabalata qaba. Imaammanni fayyaa biyya keenya osoo dhibeen nama hin qabin dursanii barsiisuudhaan uummataaf hubannoo kennuudhaan ittisuu irratti kan xiyyeeffatedha. Haa ta'u garuu yeroo dhiyootti as dhibeewwan daddarboo hin taane fakkeenyaaf kanneen akka dhibee kalee, dhiibbaa dhiigaa, sukkaara, kaansarii, dhibee onnee fi kanneen biroo garmalee hawaasa miidhaa akka jiran mul'ataa jira. Tamboo xuuxuu sochii qaamaa taasisuu dhabuu, sirna nyaataa sirreeffachuu dhabuu, osoo mana yaalaan deemin dhibeen namarraa turuu fi alkoolii fayyadamuun dhibeewwan daddarboo hin taane kun humnaa ol hawaasa ajjeesaa akka jiran hoogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa kan dubbatan. Riiskii beevaroota baay'ee beekamoo ta'anii jiru. Tamboo xuuxuu ta'uu danda'a, socho'uu qaamaa dhabuu ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee amma magaalota keessatti kan argaa jirru namni baay'ee furdachaa jira. Furdina isaatiin qaama isaa keessatti faat level ka jedhu innis immoo gosa adda addaa qaba. Kuufamaa jira iddoo tokko tokko amma akkuma dhageenyu halkan akkuma ciiseen achumaan hafee jedhu. Kun maali ujumoonni dhiigaa manaalbaata dhiphatee ta'uu danda'a. Akkuma jedhu itisuu dhiigaa ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a, hin beekamu. Tamboo xuuxuu, socho'uu qaamaa dhabuu, amma garuu alkoolii fudhachuun saaxilamummaa guddaa qaba akka jedhu dhaabbanni fayyaa addunyaa akka kaasaa jiru. Infekshiniin tokko tokko deddeebi'ee nama waggaa faalu innumti ofii isaatii gara dhibee daddarboo hin taanetti ka deemaa jiru. Amma dhibee kalee fakkeenyaa fudhachuu hin dandeenya. Rakkoo akkanaa tan qabaa ture kalee kiyya akkanumatti infekshiniidha jedhamee yaalamaa tan ture deddeebi'ee waggaa laaltu garuu innumti garaan biraatitti jijjiiramee kaleen isaanii feel ka godhu yookaan hojii ka dhaabuun jira. Isa qofaa miti somba irratti sammuu fudhatte namoonni deddeebi'anii sombi isaanii infekshinii adda addaatiin faalamaa ture. Gara dhumaatitti sombi keenya ispoonjiidha. Hubannoo isaa waggaa laaltu keessi isaa almost akka ispoonjii tokkootitti. Garuu immoo waggaa deddeebi'anii faalaman maal ta'a gara kirrii wayititti gara fooniititti jijjiiramaa deema jechaadha. Qilleensa hin qabu waan biraa ta'a. Namoonni akkasii rakkoo akkasii isaan qunnamaa jira. Sirna nyaataa keessatti yeroo ammaa kana dandeettiin qaamni keenya sukkaara, ashaboo fi coomaa gara sadarkaa garagaraatti jijjiiruu dadhabuun kanaanis miidhaa guddaan dhufaa akka jiru Dr. Mangistuun dubbataniiru. Waan adii sadeen jedha uummanni keenya yeroo baay'een kaasa ashaboo, sukkaara fi cooma kan kana sirna nyaataa keenya keessatti rakkoo ta'aa jiru. Keessattuu umuriin waggaa dabalaa deemu akka duriisan kana qaamni isaa dafee daakee gara waan biraatitti jijjiiree ka qulqulleessee ka fincaan hin bahu fincaan hin baasee ka dafqaan bahu dafqaan baasee akkasitti wanna gochuu keessatti hanqinni hin jira waan ta'eef hin kuusa jechaadha. Kun deemee maal ta'a dhiibbaa adda addaa fidaa jira. Dhiibbaa dhiigaa fidaa jira. Akkuma duratti kaasaa ture orgaaniiwwan guddoo akka onnee akka kalee fi indoorgaan ka jedhaman almost fakkeenya ija irratti samma waan tokko argaa ka jirru sukkaara waan hin qabuuf lukni kiyya socho'uu didee muramee jira kan kana ka dhagaa jirru waanuma amma sirna nyaataa keenya wajjin wal qabatanii fi haaluma jiruu keenya wajjin wal qabatan waan ta'eef kana sirriitti ilaaluu fooyyessaa deemuun baay'ee murteessaadha. Dhibeewwan haadholii baay'inaan miidhaa jiran keessaa kaansariin fiixee gadameessaa fi harmaa miidhaa olaanaa fidaa waan jiraniif dubartoonni waggaa 30-40 ol jiran yeroo yerootiin qoratamuun ilaalamuun furmaatadha jedhan Dr. Mangistuun. Haadholeen keenya keessattuu umuriin isaanii 30-40 isaa ol warra deeman dhaabbilee fayyaa dhufanii qorannoo kana argachuu hin danda'u.
Maaliifi sarvaayikaal kaansarii irra gahuu isaa dura sadarkaa 3tu tokkoon jira. Isaan irratti oodha qabame tooruma mallattoon sun argame baqaqsanii yaaluudhaan achumatti hambisuun hin danda'ama. Garuu sarvaayikaal kaansarii irra gahee sadarkaa facaatii irra gahee homaa eenyumtuu duubatti deebisuu hin danda'u. Dhibee kaansarii haadholee keenya irratti baay'ee hammaataa ta'an tokko sarvaayikaal kaansariidha, lammaffaa kaansarii harmaati. Kana lamaanuu yeroodhaan qoratamanii ilaalaman iddoo jirutti hambisuun hin danda'ama. Biyyi keenya immoo kana gara fuulduraatti jijjiiruu keessatti talaallii sarvaayikaal kaansarii ijoollee umuriin isaanii 14 fi toora san jiranitti kennuutti jirra. Inni bu'aa baay'ee qaba. Dhibeewwan daddarboo hin taane kanneen akka dhibee kalee, dhiibbaa dhiigaa, sukkaara, dhibee onnee, kaansarii fi sombaa, alkoolii fayyadamuu dhiisuu, sochii qaamaa taasisuu, nyaata madaalawaa fi sirna nyaataa fooyyeffachuun dhibeewwan kana kan hir'isu yoo ta'u, gama biraatiin yeroo yeroodhaan qaamni ofii sadarkaa kamirra akka jiru mana yaalaatti of ilaalchisaa deemuun furmaata waaraati jedhan hoogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa. Isaa ol garuu waan an kaasuu barbaadu namni tokko gaafa dhibame qofaa miti dhaabbilee fayyaa dhufuu ka qabu. Ani amma akkanumatti taa'ee biiroo oola waan argadhe nan nyaadha. Fayyaa kiyya dhaabbilee fayyaa dhaqee hin hordofamu taanan hin beeku taanan yerootti waan to'achuu qabu yeroo sanitti hin to'adhu taanan gaafa sadarkaa isaa darbe eenyumtuu duubatti deebisuu hin danda'u. Qorichis duubatti deebisuu hin danda'u, hakiimnis duubatti deebisuu hin danda'u, maalumtuu duubatti deebisuu hin danda'u. Dhibeewwan daddarboon taane adda ka godhu kana. Namni tokko mataa isaa hin dhukkuba, qoricha adda addaa itti fudhata, waan tokko itti fudhata, araada jedha, mana amantaa dhaqa, hin kadhata, maal jedha, oduma akkas jedhu dhiibbaan dhiigaa sadarkaa isaa darbee gaafa qaamni isaa gamisni paaraalaayizdi ta'u beeka jechaadha. Kufee akkasitti biiroo keessatti yookaan geejjiba irratti maal irratti maalummaadhuma isaatirree sadarkaan nu ittiin beekne hin jiru. Kana sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaadha. Haala jireenya hawaasummaa keenyaa jijjiiramaa waan dhufeefis yeroo ammaa kana biyya keenyattis ta'ee naannoo keenya keessatti dhibeen dhukkuba sammuu gosa garaagaraa dabalaa akka jirus dubbataniiru. Dr. Faanaa Hagos Birhaanee pirezidaantii Yuunivarsiitii Maqalee ta'uun muudamaniiru. Dr. Faanaa Hagos digirii jalqabaa isaanii barnoota seeraatiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kan argatan yoo ta'u, digirii lammaffaa fi sadaffaan ammoo Afrikaa Kibbaatti Yuunivarsiitii of Free State of Warwick irraa argataniiru. Dr. Faanaan hojii isaanii kan eegalan biiroo haqaa naannoo Tigraayitti abbaa langaa ta'uun ture jedhameera. Sana booda daayirektera Inistituutii Sirna Koorniyaa fi Diinii Kolleejjii Seeraa fi Heera Mootummaa ta'uun kan tajaajilan Dr. Faanaan hanga muudamni kun isaaniif kennamutti pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Tigraay turan. Dhaabbanni miti mootummaa Keer Itoophiyaa jedhamu jiraattota godina Iluu Abbaa Booraa fi Bunnoo Baddellee naannoo bosona Yaayyoo dinagdee isaanii cimsuun aadaa kunuunsa bosonaa dabaluu fi hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Dhaabbatichi gama kanaan waggoota 3 dhufanitti birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 19 ramaduun dargaggootaa fi dubartoota 6,000 ol fayyadamoo taasisuufis hojjechaa jira jedheera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Iluu Abbaa Boor Hawwii Taaffisaatu dhiyeessa. Jiraattota godina Iluu Abbaa Boorii fi Buunoo Baddallee naannoo bosona Yaayyoo jiraatan dinagdee isaanii cimsuun aadaa kunuunsa bosonaa dabaluuf kan hojjetan ta'uu dhaabbanni miti mootummaa Keer Itoophiyaa jedhamu beeksise. Dhaabbatichi dhaabbilee miti mootummaa 3 waliin gamtaa'uudhaan waggoota 3 dhufanitti baajata birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 19 dargaggootaa fi dubartoota 6,000 ol fayyadamtoota taasisas jedhame. Bosonni Yaayyoo bosona guddaa addunyaa kanaa galmee yuuneeskootti galmaa'uudhaan xiyyeeffannoo barbaachisaa argatee jirudha. Hawaasni naannoo bosona kanaa jiraatus jireenya isaa geggeessuuf jecha mancaatiin bosonichaa akka hin uumamneef mootummaa fi dhaabbileen garaagaraa qindoominaan hojjechaa jiru. Dhaabbata miti mootummaa Keer Itoophiyaatti qindeessaan pirojektii bosona koo maatii koo fi jireenya koo obbo Barasaa Asmaraa waldaa misooma Oromiyaa dabalatee gamtaa dhaabbilee miti mootummaa 3 waggoota 3 dhufanitti dargaggootaa fi dubartoota 6,000 ol aanaa Cooraa Yaayyoo fi Dooraatti argaman dinagdee isaanii cimsuuf waliigaluun hojiin jalqabamuu isaa himaniiru. Pirojektii haaraa bosona
bosona koo maatii koo fi jireenya koo jedhu kun rakkoo fayyaa qusannoo maatii fi diinagdee hiikuuf xiyyeeffannoon kan hojjetu yoo ta'u gurmaa'inni dhaabbilee kunneenis jireenya uummataa jijjiiruuf gumaacha guddaa qaba jedhaniiru. Karoora maatii yoo qixa sirriitti fayyadame fayyaan isaa yoo eegame akkasumas immoo galii yoo qabaate gara bosona mancaasuutti hin deemu jechuudha. Piroojeektii kanaaf maallaqni nuti arganne doolara Ameerikaa miiliyoona 3dha. Kana jechuun gara maallaqa Itoophiyaatti yoo jijjiirre qarshii miiliyoona 100 fi miiliyoona 19 ol kan ta'u jechuudha. Kuni kallattiidhaan gara hojii kanaaf kan ooludha jechuudha. Kanaadhaa fi muuxannoo kan keer Itoophiyaa kana ECFF KRHD of ODA kana gaafa walitti dhufu bu'aa guddaa godhataa. Hoggansi aanaalee kanneen irraa waltajjicha irratti hirmaatanis bosona yaayyoo itti fufiinsaan kunuunsuuf hawaasa naannoo bosonichaa jiraatu diinagdeen akka of danda'u gochuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Gam tokkoon bosonni kun akka hin mancaane taasisuudha. Gama biraatiin immoo hawaasichi akka inni tajaajilamu diinagdeedhaan akka inni guddatu taasisuu waan ta'eedhaa fi qophaa'ummaa gara kanaatiin qabnu gallee karoora hojii kanatti hoogganuu dandeenyu baafachuudha jechuudha. Karoora kana baafachuu qofa immoo tun taane hawaasa keenyaaf hubannoo kennuudha. Beektonni adda addaa irratti dadhabanii barreeffama adda addaatiin addunyaan akka inni beeku taasisaniiru. Addunyaan beekuu duwwaatu hin ta'in hawaasni bosona kana eege immoo bu'aa maalii argateera? Har'a maal keessa jira bosonni kun waan jedhu sana giddu galeessa godhatamee piroojeektoota adda addaa bosona sana meenteen gochuu danda'anu jedheen fudhaa. Kasala gubuun saayid effektii baay'ee qaba. Tokkoffaa bosona mancaasaa naannoon faalaa waajjirri keenya konsiikaas jijjiirama qilleensaa irratti hojjenna waan ta'eef hubannoo kana almost ol kennaa irra jechuudha. Naannoo sululaa gabbaatii wal qabee iddootti bosona bal'aa qabnu ogeessa qabnu ramannee hojjetaa irraa dhaabbanni kun immoo dabalataan akka aanaa keenyaatti nu tajaajilanidha. Piroojeektichi aadaa kunuunsa bosonaa gabbisuun cinatti fayyadamummaa hawaasa naannoo bosonichaa ni dabalas jedhameera. Bosonni yaayyoo lafa hektaara 100 fi 67 kan uwwise yoo ta'u godina Iluu Abbaa Boorii fi Buunoo Baddalleetti hawaasa aanaalee 6tu naannoo bosona kanaa jiraata. Oduu madina laara arganitti wayita dabarru Malaawiin talaallii koronaa yeroon isaa darbe doozii 16,000 gatuuf akka jirtu beeksisee jirti. Malaawiin talaallii koronaa doozii 100 ol gamtaa Afrikaa irraa kan argatte torbii 2 dura ta'us yeroon itti fayyadamasaa kibxata darbee waan dhumatee fi gatamuuf akka jiru ministeerri fayyaa beeksiseera. Talaallii koronaa AstraZeneca doozii 500 fi 30 hanga amma Malaawii gahee keessaa kan hojiirra oolee 46 qofa akka ta'e ministeerri fayyaa biyyattii ifoomseera. Biyyattii uummata miliyoona 1,000 talaalchisuu fi karoorfatte keessaa 300 qofa talaalchisuu Afrikaa Niwus gabaaseera.